Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyuma. Alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu hunduma keessaniyyuu. Hadda akkuma argitanuu diizaayinii kumsaatanii yookiin duulaabaa bifa baay'ee isinii qabadhee dhufee jira. Isin laayikii godhaa. Diizaayinii isinitti bareede as keessaa filadhaa. Laayikii gochuun immoo hin dagatina. Yoo isin laayikiidhaa gootan jechuudha viidiyoo garaagaraa isinii qabadhee dhufuu fi mooraalii yookiin hamdee naaf ta'a. Kanaaf laayikii godhaa, na jajjabeessaa, rabbi isin haa jabeessu, walumaan rabbi nu haa jabeessu. Nagati diizaayinii algaallee kanaan dura isiniin gadhiiseen ture. Namoonni as dhiyeenya kana maatii koo taatanii dabalamtanii viidiyoo koo keessa seenaatii diizaayinii algaa waan akkasii, diizaayinii arabiyaa majlisii wantoota garaagaraa jira. Kanaan dura maxxanse sana keessa deemtanii ilaallachuu dandeessu inshaallah. Dhama akkuma argitanuu kumsaaxiiniiwwan kun argitan kun akkuma barbaacha meetirii keessaniitiin jechuudha. Meetira tokko kaasee hanga meetira lama ajajachuu dandeessu. Meetira lama jechuun garuu baay'ee guddaadha. Dhaabbiinsaas meetira lama, bal'innisaas meetira lama jechuudha. Meetiri lama tuuta darraabii dhabee bareedaadha. Fakkeenyaaf haaluma kanaan amma kun tadarraabiin qabu. Dhaabbiinsaa meetira lama, bal'innisaas meetira lamaan kun baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Akkasirra keessa shanxam namni kaa'uu dandeessu. Kun immoo tadarraabii qaba. Ni dheerata jechuudha. Yeroo tadarraabii ta'u dhaabbiinsaa ni dabala. Garuu walittiin hojjetamu irraa ka'a ofiisaatii. Yeroo bootaatti sirreessuu barbaadanu inni tadarraabiin suni akka irraa ka'uttis godhamee hojjetamuu danda'a. Akka irraa hin kaanettis godhamee hojjetamuu danda'a jechuudha. Akkasii namoonni gatii jettan immoo gatiin egaa diizaayinii fi akkaataa meetira isaatii wal dhabaa. Fakkeenyaaf meetira kaayaaf meetira kaamsaan gatiin isaa tokko miti. Akkasuma immoo meetira kaamsaaf meetirri lama, akkasuma meetira kasamaaniyaaf meetirri tokkoof saantii 80 fi meetirri lama gatiin isaa tokko miti jechuudha. Akkasuma immoo akkaataa diizaayinii isaatii wal dhabaa. Garuu muka bareedaadhaan haala gaariin hojjetamee fakkeenyaaf meetira kaamsaan yeroo ammaa kana hanga 23,000 hanga 27,000tti kan hojjetamu jira jechuudha. Akkaataa diizaayinii isaatii wal dhabaa. Qodaadhuma oriijinaala irraa hojjetamee egaa kan diizaayinii isaa bareedee geexii waan argetti gaggalfamee fakkeenyaaf haala kanaatiilla kan hojjetamu kan tadarraabii fi kan tadarraabiin taanillee gatiin isaa wal dhaba jechuudha. Walumaa galatti gatiin kumsaaxanii hammana jedhanii himuu fi nama rakkisaa. Gatii algaallee yoo ta'e akkaataa diizaayinii fi bal'ina isaatii wal dhabaa jechuudha. Kanaaf isin waan of biraa qabdan illee haa ta'u, waan asirratti maxxanse illee haa ta'u, keessaan natti ergitanii kun meetirri hammanni meetirri tokkoof walakkaa yookiin meetirri tokkoof 80 yookiin meetirri lama meeqa jechuudha. Akkaataa bal'ina mana keessaniitiin ilaaltanii jechuudha. Fakkeenyaaf manyitaan tokko xiqqeeffamee yeroo hojjetamu meetira lama waa biraa wajjin nu qabachuu dhiisuu danda'a. Meetira lama jechuun guddaadha. Meetira kaamsaa garuu manni kamuu hin didu. Manyitaan kamiyyuu meetira tokkoof walakkaa fudhachuu hin didu jechuudha. Noormaalii kan ta'e illee meetira tokkoof walakkaadha. Jiddu galeessa kan ta'e bareedaa yoo kan ta'e jechuudha. Nuuf qabataa meetira kaamsaan akka jiddu galeessuma baqii kan jedhamudha. Garuu na bal'aa guddaan barbaada yottanii meetirri tokkoo fi saantii 80 immoo irruma gahaa kan barbaachisaa jedhamudha. Bakka sun gara jechuun jira miti gara fuulduraa ijoollee keessanii uffatuma maatii guutuu isinii qabachuu danda'a jechuudha. Koomfortii birreessii waan arge dabalatee meetira kasamaaniyaan akkasii inshaallah. Akkasuma immoo kun TV istaandii namoonni barbaadanii bifa garaagaraatiin jira. Bifa illee miidiyaa biraarraa argitanii bakka biraatti argitan suuraas argachuu dandeessu.
Inninis akkaataa bal'ina isaatii akkaataa diizaayinii isaatii wal dhabaa amma kun qalalle kan jedhedha gatiin isaas illee qalalle kan jedhedha kun okkotota danuu hin qabu gatiin isaa kun madaalawaadha jechuudha jarri akkanaa kun na jarri akkasii garuu bicuu gatiin isa sanarra ni dabala akkasuma inni abbaa inchii 32 qabatuu fi inni 43 qabatu gatiin isaa tokko hin ta'u jechuudha. Inni abbaa inchii 43 meetira 60 fa'iin hojjetama. Akkasiin isiin abbaa 32 qabattu immoo meetira 20dhaan hojjetamti jechuudha. Kanaaf akkaataa guddina isaa bicina isaa diizaayinii isaa maaliin wal dhaba. Namoota baay'eetu meeqa gatiin kumsaaxini meeqa gatiin algaa gatiidhuma qofa gaafattu jechuudha. Biyaansi suuraa yoollee of biraan qabaanne suuraa kun waan asirra yuutuubii korra nan gadhiisa sumarraa iskiriinshoot gootanii kun meeqa jechuudha malee gatiidhuma algaa gatiidhuma kumsaaxinii gatiin TV istaandii jedhamee wanti akkana tajaajiin hojjetamu gatii dhaabbataa hin qabu jechuudha. Akkaataa guddinaaf bicinaa diizaayiniidhaan wal dhabaa akkasii akkasuma immoo gatii isa onlaayinii irratti argitaniin meeshaa kamiyyuu gatii nama kaaniitiin madaaluu hin qabdan. Maaliif namni akka barbaadetti waa hojjetaa kan qodaa qulqulluu qodaa oriijinaalaan hojjetee gatii dabalatu jira kan immoo akkuma arge hojjetee gatii kanuma nama kaanii qixxeessee gurguruutu jira. Irra guddaan suuraa fi maalii gatii qofa miti kan isin ilaaluu qabdanu namni isin waa hojjechiistanu sun namni isin irraa bittan sun akka mangam amanamaadha isa jedhu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Akkas fageenya ta'anii miti biyya keessa taa'ameeyyuu namni bakka waan akkana hojjechiifachuuf badaara የኔ እኮ ርዝቅ የሚመጣው ከአላህ ዘንድ ነው። አንተ ጣር አንቺ ጣሪ ጎበሱን ሰነፍ እንዳትሆን የምትችለውን ያህል ስራ ተወከል አላህ በአላህ ላይ ተወከል የማንኛው የምታገኘው ውጤት የአላህ ነው በል ወማ ተውፊቂ ኢላ ቢላህ በል ያለ ነገር በሙሉ የአላህ ነው በል والله ይጨመርልሃል والله አንተ ደስተኛ ትሆናለህ በእርግጠኝነት ነው የምነግርህ ሰላማዊ ህይወት ትኖራለህ የኔ ራዚቅ እምመካው እዚህኛው እርሻዬ ወደሰ ቁልቁሉ ኤምዲኤፍስ ተውሰ ተከፋ ደዳበኒ እንጀረጀተኒ namatti kennan garuu kan biraa ta'uu danda'a. Kanaaf murteessaan namni nama hojjetu sun amanamaa hangam tokko amanamaadha isa jedhudha. Akkasuma irra guddaan immoo gatii miti waan qodaa qulqulluu qodaa bareedaa qodaa yeroodhaaf hin taane taanaanii gatii hangamuu kaffalatanii yoo hojjechiifatanii nama gaabbisiisu. Akkas inshallah viidiyoon kana fakkaata namoonni afata garagaraa Arabiyaan Majlisii barbaadan illee magaalaa Jimmaarraa bakka kamiyyuu isiniif qaqqaba.